waraqaa akka itti keessaa jirtee torban itoo hin geennaa bitiinaan jettu. Hojiidhaan abbaa. Hojiidhaan. Ciraa baradhaa jedhama achi. Durootti barreessanii waggaa 5 6 ta'a. Inni yeroo jalqabaa kutaa tokkotti barreessi jira kun mana koo keessa. Jira makkoo. Dhalootaaf hin dabarsitan isin hojjettanii gattu. Kun amma beekumsa maaliiti kun amma? Subarattee malee akkamitti si galaree akkam godhee sitti mani? Akkam godhee sitti mani? Akkam godhee sitti ma? Kanarraa maal barattu masi? Maal argaa jirtan mas kan? Drawingiidha mama kataatti fotoodhaan. Kataatti fotoodhaani? Kana ma baratanii ma warri durii kana hin baranne? Warri durii beekanii kan. Isin immoo faashinii wanni finnettaniitu inni ammayyee isin eettaniitu fuutanii sitti qaqqotanii kuttaniitu nama meeqa hullaa deetiftu. Surriin muraayiraan manila paatarni. Paatarni dhamaa gaafa. Fotos abbitoo kabbareeffaatti sirbaa turanii. Itu solditanii yoo nama taatan. Itu solditanii nama taatan. Isa beektu iyyuu dhaamasini. Isa beekta hin hodhitu sin. Ammatu sanyii kana baba abba shufaa hodhitu ta'e. Kan sirbitoota turiin hin hodhitu ta'e isa kootiin as gahu. Siin hodha isaas hin barbaadu. Beektus hin hodhitu san akkuma nama jedhatu hodhina. Gaggabaabsitanii yoo namatti fiddu. Isa jaalli waggaa tokko uffatanii. Isa durii garuu waggaatti baffan. Akka barbaadetti. Isa yeroo haadha kee fuudheen qaba manam. Mana keessa rakkunof yeroo waamichaa yeroo gaddaa uffadhe deema mana. Kana ol cirtanii gad cirtanii ijoolleen si'anaa hamma hiriyaadha keetii deeman gadda gurbii gadda akka uffatte deema. Hin bareeda faashiniidha. Bareechaa wajjin deeman faashiniidha. Qaama gadhiisuun faashiniidha isinii. Awwoo. Awwoo naan jedhin hawwii manaan jedhin maanni wal saaduun saayii. Yeroo tokko yoo maqaa jijjiiraa waamne malee isin hin dhageessanii warri. Isin barbaachisu akka itti na saadaa'e na lixuuf immoo. Lixuu miti laamee waa fala winaa faltarii namma. Maal taate? Yoo qabaatte moo qarshiuma sanaa kennita. Sallee fala si wallanoo qarshii isaallee dhiisi. Amala jaarsa keenyaa beektee? Maal taate? Anamma fayyaan qabu. Yeroo wayyaanee waan an tatta'aa ture beekta. Sidhuma irratti kana mooseen seenaa magootee 99 nutti naaseen kan. Seenaa luka tokkoon biyya kana kan dhaabe nuyi. Waa'ee seenaa itti dhabne ofii gajjenne garuu har'a nama mana kiraa tokko nu kaffaluu dhabne. Hojiirraan jiraate hojiirraan hin kaachisiin waan haasa'uu barbaade haaseeti beennarraa. Ilaa mana kiraatu narra darbee torbee tokko ol narra darbeera. Akkamittiin guyyaa 10 obsaachuu ni danda'a amma jaarsa sanaa silaa seexanni isaa itti kaanaanoo ammuma gadi baasa uffata kee maal goona amma. Falasii faduu. Nagaalata miila meeqa naanna'aa walooti. Jali naannoo waan jaarsi garraa miidha. Akkasina akka ilaaltan kana miti. Jaarsi garraa miidha isinuma ta'u malaan ittiin siqu malee akka gootamu. Miila ni qaajoo. Isallee malaan ittiin siqu isa mala kee beekaa kabbaa wayiidha akka gootu. Durbatu hiriyaa koo jaalallee kootu narkatti ulfaa'ee mana yaalaa jirti wanta ittiin yaarsi sun dhabee durii mana kiraa xinnoo ishee naa obsa'e ati kana jedhi dhugaa dhala hawwiina duuti siidhii suyyuu hawwiina duuti dhugaa. Dhugaa yaadni kun yaadni fudhatamaa jaarsi kun hin liqimsaa. Hin liqimsaa. Yooma ati manaa isaanii summiin sun hidhattee gorsite malee moo hin liqimsu isaanoo. Isa dhugaa. Kanuma. Ijoollee. Maal godhu silaas? Silaasoo? Qeensa lala dhaata. Maali? Qeensa qorrata. Maali? Isas dandeenya rakkina dandeenya ol dukaan dandeenya. Maali? Kanuma nama rugeessi wayyoo. Amma kana eeggadda miiceen. Abbaadha maal? Abbaadha mituu beekte. Abbaadha irraa miicu malee keetti ittiin deebisanii maal? Haati kee moo si haadha geessu? Narratti moo sinni haadhi kee? Tu dhageesse moo dhaabuu teessee achi? Jiraan jiraan. Isheen miicanitti kaa'amu. Akka waan miicanitti. Ansi miicine ga'e torbee darbe. Haati kee moo ganama galgala dhabdee kee masheen. Akka ittiin dubbatiin moo si ajjeetti akka isheetti moo duuta? Ishee biratti hin baastu. Yeroo namni walitti muusinii nama dhaggeessan nama dhagaatu. Battaliila. Maaliyaa? Xaxamtee malee hin taati immoo mee guyyaama tokko hiikamtee mana namaa tolee ni waliin taatu. Maal godhu? Silaas waatamitti immoo hiikamtu si hin hojjettanii yoo naman taatanii hojjechuuf isoo wanni hin qabdanii. Kaka'umsa hin qabdanii ol darbii hojjedhuuti. Ol darbii hojjedhu. Waan itti hojjettu kun hojii bayyanaa fakkaata. Diizaayina gootaati. Isa dhufu. Diizaayina gochuun keessi oolu. Jireenyi keenya hoo diizaayin ta'e. Maaliin? Hojii toshaan barsiisa bicaa. Jabaadhaati biyya kana nuyi diizaayin goonee dabarre. Aguddattuu miniimsammuu mashee ta'e eeggattuu malee. Maaliyaa too maal ta'a yoo waa dibatte immoo dhaabulatti. Maal dibannaa? Asama stasu asama. Maal ta'a fudhatti moo dibatte? Yoomuma nama taatu sinii. Inni si ejjin taa'anii hiriyaa keetiisoo
akka kanatti mandana keessa magaalaa keessa balalala chaawala galgala dhufee diphedha. Hiyyaan moo gurguruu qabaa moo gurguruu dubbadha ree calma dhamma shoomee mana keessaa itti dubbadhu naan jetti. Almoos itti dubbachuu hin barbaadu. Mammaatu kan kunamaa sun dubbii godheen guyyaa saafaan waan qabda fudhatanii gasimba. Maal qabdu simmoo? Maal qabdu maayira ciifammaa walii ta'e ilaalee hin beeku. Isa jireenya of keessaa nu baase maaliif hin gad nu baasuuf jarjartuu sini? Maal taatanii? Hantuuta bishaan lixxeen ta'e jireenya koo kana keessatti hantuuta bishaan lixxeen ta'e. Hantuuta bishaan lixxee? Ofuu barteetta ta'u? Namni mudatadhee yaadeen beeku. Maaltu? Jireenya koo keessatti yeroo wayyaan irraa kaase itti of dhabnee kan ittiin ejjennu kanarraan kan hafe immoo hantuuta bishaan lixxe taanee wanta nurraa eeggamne goonee mana itti boolla qottanii nu awwaaluun keessa rakkachuun keessa waan hin oolle. Maal taatee mati bara wayyaaneesi? Bara wayyaan dhuguma reebamtanam reebamteetta kun akka taateetta. Asitti jaarkaanii na hidhan malee. Siidhanii? Siidhan maarree? Siidhanoo. Amma nama meeqa gooftaan na gargaarina. Isa rabbi koon na gargaari malee isa jalaa ba'an jalaan beeknu isa jalaan beekman isa dhiisnutti hin kaasini madaalutti hin kaasini maal taateef? Nu biyya kana luka isaa qabu goone diizaayinii hojjennee tun immoo gajjennee deemne. Isuma intalli koo hojjettoo isan taane irraa muraatte isheenis uffatan taane irraa muraatte. Yoos sirreessinee irraa murree muramaa taanee deemne kunoo amma isa miti. Maal taate maal rakkinni kee ammati maal dhibamte ammati maal na gaafachuufi? Dhibee lamaan himadha. Dhibee lamaan himadha. Bataliidha. Dhagaan jiranii dhagaa jiran miti. Rakkoon keessa galee doo argite odoo sitti himte ishiinas. Ishiin naggaadee odoo sitti himte. Odoo sitti himte. Maal natti himte maal godha rakkina kee atumti madhu malee namni biraa himuu isii hima taanaan gaariin ta'u maal rakkattee? Manni kiraayii darbeere. Maal galgala laattu isa maal galgala fudhadhee manni isa. Darbeere. Maal galgala fudhaa? Isa irratti immoo rakkina dhufe rakkina hamaadha. Na ilaalataare. Na ilaalataa. Na ilaalata. Hin hubanne. Isinirras gahuu danda'a wanni kun dhiisaas. Umurii amma irra jirtan kun umurii dargaggummaati isin muudachuu danda'a. Umurii dargaggummaa isin nageen shumee isin nageenis. Anjaarsa duddaa fi dhuufuun qabanne dargaggeessa ta'a. Gajjadii hojjechuun akka cimaa waan keessaa waan qabu rakkoolchiisa. Anoo rakkina keessa jira maalo. Maal rakkatte rakkina kee maddu jedhee maa bukkee naannoftati? Maal rakkina ifa baasii dubbadhu. Ifa baaftee dubbatte rakkinni keessi hubbatamu. Bukkee naannofta taanaan immoo ittiin duutu. Nama keenya baay'ee kana jeese itti naanna'u. Maal gaama rakkina kee madduutti bira naanna'ini? Maal bira naannofta rakkina bira naannofnaani ittiin tuu? Ilaame. Botarii irratti ciba. Tulfaatara. Maaltu itti ulfaata? Maaliif kana baattee hin goota itti na yaaddu. As keessa na baastu laa immoo dhee shakka. Maal gootee? Jaalallee koo tokkoon ulfeesse. Jaalallee koo tokkoon ulfeessee jedhe. Jarkaan inni tiraraa sanaan jedhee tamma. Nan oole xiqqumaafa oole. Xiqqumaafa ooles. Odoora irra immoo baddu bahee raatee kanarra hanga. Itu baddu beeratee wayya. Rakkina irra barakkaati. Kun ammoo waajjira fayyaa jiru. Mana kiraas torbee tokko kana eegdan yoo maallaqa naa kennuu baattani manuma kiraa torbee tokko na eega. Mana abbaa isheetitti mana haadha isheetitti akka gooteen mati. Mana haadhaaf abbaatti akka gooteen sitti xinnaadha kun siin. Maal ta'e yeroo sanatti balleessan ta'e hamma salphina abbaan ishee baatti deemu salphina haati ishee baatti deemtu ilaalti yaaddii ta'a. Kana baadhee dhuguma kana abaaraa meen jedhame. Amma maal si gargaareen? Yoo jiraate manuma kiraa wajjin hin kennaa qarshii barbaada. Ni ulfaata beekan ulfaata botalee rakkina kana keessatti nagattuu reeyo mana kiraa hojii hojii afaa dabarsee faa hin kenna beeka. Bir rakkatanii amma. Maali rakkatama? Namni rakkatin jira? Namni uumaan dhabamanii amma. Maa hundumtuun dhaabaa nun iyyuu dhabne moo as geenye maa? Namni gaafa dhabe deebiin argata. Deebi'ee immoo. Ma. Namni walii gadduun jira fayya. Walii gadduun jira gaa akkuma garaa danillee. Amma gaayi. Walii gadduun jira ni amma waan haala keessita. Ana bira dhufuudhaaf. Ela arraba aggeeffadhu arraba dura du'a. Amma waan haala keessita.
battee kaate lam. Kanuma narra naannaaltaanoo birrii maallaqaan qabu la qodaa gasheefiti waa tokko iyyuu qabu nan gaafati nanan. Ergeen immoo tole jettee namni hin argatan dhabaye naan jettee amma naa liqeessitaa naa liqeessita. Kan koodiisiiti. Arraba gedduu du'a. Ano waa tokko hin qabuuf maal mataa koorraa bu'iti kan koodiisi jaarsi qabaadhis birrii. Jaamsaa sirra buusu jaarsatti. Jaarsa bira dhaqi jaarsi qaba. Sumulii qabu jaalati. In soba malee qaba buu isa isaan qaban yoo qaban immoo. Birrii kudhan sitti laatteetu haasaa kudhan sitti laatte coowa biricha duukaa ani isa qabachaa jiru atumti laa kennan deema. Anu falan si balaate akka gootu. Dhaqiiti. Hiriyaa koo jaalallee kootu narkatti ulfaa'ee amma moo dhukkubsattee mana yaalaa jirti maaloo birriinaa liqeessaa yookiin kiraama manaallee xinnoo mashee naatu raa jedheti kana jennaan isaan kana irra darban. Jaalallee koo na jala ulfaa'ee narra kadhee jiraan. Narra kadheedhin. Mana qorichaa jiraan. Mana qorichaa jirteedhin maaloo na gargaara ati kana jennaan isaan irra ilaalani dhugaa. Laalaatu? Si laatu amala isaanii anatu beekamsi caalaa. Dhugaa garuu. Bakka anak ada. Hore, anak tu sih kena. Itu yang sana dusi tesi wesi. Mal gua ya deta mau wana pishe ya dan wana hati she ya dan. Mana tak kagota ni tak bahasa bijet fidu, rukut tak bijet fidu. Jalan apa dia tu jippa faj aftani na noktani. Na abara. Ni lagi sana dah batani tu jual. Itu shan korra dia main jadi mana? Angkasa ni saja sah seduka kita. Anu ya du male. Anu ya du male. Esa kakek tu ya du jual. Mereka jiram sekarang kan. Na abara main jadi mana? Mame, mahal kudu kana batek kat. Ani mana dia mat? Ati mo. Ingkos emani jadu, jatuh kon. Ma iya ani ba kam jirtu. Aha. Negara sini. Akan ya. Tahu gitu tahu berbar. Berbar. Sorry, mal ya. Marah kate mo. Ati mo mal gota sih. Ani le wana wai to kon rakat isi. Marah kate ga. Jalan le kutu. Bufat fa ya galte. Isin mo nammi ada mana fude mana ga bubetu ni wai rakina. Karaki sa udi amma ulmo ke sa ulgu gura amma satu na rakisin nan ni situ aja be. Kasih wai kana rakistan ni dia. Tokkol festa ni sini. Tokko kan lamang kisah ni tokko. Alisa. Malgo tadi. Malgo. Ani malgo tinna narkado guru narkawani. Makashi. Makashi ni naga fada. Makashi. Kasih unang kanina si naga fada. Goding ke. Main ni mati cibe. Thank you. Ayan. Ayah tu dah. Goding ke dah. Toko mi tiga dah sentuh toko ni male. Amma sih menjual saya. Atas me. Itu pulin bak kita jalan le. Jalan. Amma mal ko amma isa kabiri sana amma je na latin raiga rakat. Hingkap lu tanam mal ku citra rakyat. Amma rakat na me rakat dega kati rakat dilu mal wai mati betu miti amma se. Mal wai mati betu miti. Kasih nang kanina ti mano kerasa na go ya ko ni tarana. Mas lamu nama lama yang dandani. Ube, kotu. Iji mana si berbadara YouTube. Baga dufte ayu. Malawi ko. Waenga ba dibata. Bu waenga ba ready si. Inno abiddu ma. Walam bitu. Abiddate. Mal gifti ko. Mata kamis. Bebe itara kana. Itana mali mana tarsi na gifti ko warabe samana tisi ayo. Mal warabe samana ketti kala. Mal warabes mal ni. Adagera tundan de sam gifti. Rufani birri na likes. Ijolle warru wajin kamne warru kella kesan kesa daka. Nambare jolle kom. Sela mata ko raya busano tiga nama galgala sindi bamani. Mal ko dan re. Rufani birri liki na jennani mana ketan erge jarsatan erge. Mal ko dete mal nu so birrin qabnu ammo jireenya si ana kana beta dala of jala qabna. Mare. Atum tishe ko bagaletti kun yolli kestu fi mal. Nagame kai shume nagame mani nama fisi wanga mai isano adu mana godatano warra boredan mal ko te. Akati Mami, nago yeden so that YouTube. Akati hiriyaa koo narraa uffa'ee mana yaalaa jirti dha ijaarsa liqeeffadhaan gara keessa Diraamaan. Jaalallee dhaqaa jaalallee. Qabu moo isaan? Waan yaadu mana ofirraa deebisuu fedheen. Na wal feesuu gaanii, na wal feesanii. Isallee maal feesiti dhagaarra taa'aa oolti osooti. Maal godharre? Haadha koo. Maal godharre? Sobeenitti erge maarree ofirraa dharee fiigaa sokkan. Yoona dhaqanii birrii harkaaf hojii keenyaan hojii keessi fakkennu. Maal ammati akka tallilaan akka hoolaa ta'e beektaa? Maali naagame kaa maali giftii koo? Maal amma dubartiin akkasii? Mana saamaniiru yoona deemee. Rakkinatti sinii sama. Laalaan dhugaa waan. Laafa gootee. Ani sikin gargaara. Amma humna kooti. Maal hojjetu ijoollee mana kana? Kattume. Silaa hojiin hojjettanii amallee jalaa balleessitu hin barbaaduma. Noora. Maal ta'ayyoo. Dabaraa koo gabaame
Ishiitti ni miina dura Waan addaati gabaanarra. Gabaan Meereen talli manana. Gabaan oolita. Maada yaadudha koo. Maal ijoollee rakkateetu. Maal rakkatu? Maal barbaadan ijoo? Meelaanii laa. Natti himataniiru. Itti himinaadhu maanni? Ulfaataa. Maaloo maal taatan? Barbaachisu maali? Natti himataniiru. Natti hima. Intaala yoo? Deemoo? Arme. Natti Ufeetaa. Maal giifti kun hundaa dabarsime? Maal rakkattan ijoon? Maal godhi? Natti himaniiru. Maal rakkatu? Kunoo inni kuni jaalallee kun ulfeessee kunoo isa kan buufata fayyaartee Maal ulfeessaa? jaalallee kun ulfeessee abbaa ishee maal ishee biratti ulfeessee buufata fayyaartee dhagaan olii lamaan achi keessatti hojii hojjechuu. Inni kunis ulfeessee. Rakkinuma tokko fudhate. Amma naannoo. Amma kanaafuu beektu siin dubbuma ulfeessuyyuu. Amma maal gochuuma fidanii isatti himtummaa. Nagaa gaariidhaani. Keessaa qabdi haatu ulfeessitee qabdi haatis. Maal si ilaallata ree? Si gashaa? Maal jiruuf ta'in dha? La akkuma inni dogoggoree. Amma birrii mana kiraa kooti. Arra miti guyyaa mana kiraa birrii mana kiraa kooti. Amma afammatti kanaa cinaa biraan fidee gashadhaa. Dhaga'een dhufe man. Amma birrii si biraa fudhatu dhufa miti. Mana kiraa darbedha miti. Dhaga'eeraan. Waan hawwiin hojjettu utuun gabaatti galu. Gabaan iyyuu mee baay'atee dhaabata. Mana keetti ergeen jira hojiin jaallatanii salphisuufan ergeette dhaqi salphisati immoo naan jedhe. Nasaa buruftanii. Haa jiraattu ishee. Nasaa buruftanii. Maali? Nasaa buruftanii. Baan mana kooti. Kanaan dhayi baasan. Bagaadiyaan tola isa kennaan. Maal godhu naafa kan? Akka nasa babdaabeen. Been. Nasaa buruftanii. Qarshii mana kiraayi hamma fida. Amma fida. Amma sama. Ciisicha Tooftaa bartanoo. Tooftaa bartan isinoo nama raawwatanii nyaattu yoo nama taatu. Itti dabalama miilli kenni tokko moo. Amma gaame. Ammayya ishee akka Maal godhan maal situ hoolaadha. maal tambeekani. Akka arginu si galmatu. Ammayya Si kan mana koodii godhan. Namoonni nan ulfeessee dee maal ni ilaale isa yeroo garaatti baattee iyyaa Bakkeetti ulfaa'ee an ulfa. Itu ani rakkinacha yaadeeni. Kan yoon bira dhaawwadhe tam ta'an jedhe. Ngadi teef ka. Ngadi man. Utuma san dhuma ulfeessan ta'e akkas gootaat. Maal ngana fakkii. Maal namni waan tole godhuu godhee fintirii. Beeloo gal. Ayi Gurra waa koo godheeti moo gurra qeessitee seetaa aasaan tattaane dhaggeeffatu. Borimmoo kana sirratti siin fannisaa. Fanniseen immoo akka kun mootummaatti laadhan. Nan ajjeesa moo ittiin.